Lolli dhiyeenya kana eegalame gara nyaataatiin itti fufeeti jira jechuun Itoophiyaa kan yaaddeessa ta'uu miidiyaa keenyatti jiraattonni Itoophiyaadhaa himaniiti jiran. Dhiyeenya kana Itoophiyaatti namni tokko nyaata akka malee nyaachaa jiru sooshaal miidiyaa gubbaatti wayita mul'atutti namni kun biyyoota hedduudhaafis ajaa'ibsiisoo ta'uudhaan mul'ata. Namni kun immoo ciisee yaada guddaa keessa osoo jiru nyaata ofirra kuchisiisee wayita nyaatu akka nama dhagaa afaan kaayyachaa jiru hawaasatti fakkaachuun hawaasa guutuu sodaachise. Biyyoonni hedduun nyaata guddisanii nyaatan hundinuu sodaa keessa jiranii jechuudhaan kan dubbatan biyyoonni nyaata xiqqaa qaban irraan booda hin jiraatan jechuun namoonni yaaddoo irraa qaban himan. Garuu immoo namni kun nyaata qiyaasaan alaa waan nyaachaa jiruuf biyyattii keenya keessatti akkaaniif hin jiraanne jechuun warreen Itoophiyaadhaa beeksisanii jiran. Kanaanis immoo jiraattonni Itoophiyaadhaa nyaanni waan Itoophiyaa keessa hin jirreef gara biyya biraatti deemee akkaaniif nyaata barbaaddatuufis tarkaanfii guddaa akkaaniif godhanis irrattis dubbachaadhaa jiran. Walgahii kanaatiifis immoo itti gaafatamaan nyaataa Itoophiyaadhaa kan ta'an nyaata hedduu nama kana qofaaf qopheessuudhaaf yaaddoo guddaa keessa akkaaniif jiranis himaniiti jiran. Garuu immoo namni tokkichi qofti wayita akkanatti nyaatu Itoophiyaatti namoota meeqaatu nyaata hedduu nyaataa yaanni jiru Itoophiyaa yaaddeessus garuutu immoo namni kun mataa isaa qoftiidhaafuu waan inni nyaatee deemuun horofamoo nyaataa jechuun biyyattii hedduu yaachise. Taatee kanarratti ilaalchisee immoo miidiyaan keenya dabalatuuf yaada guutuu kanarratti akkaaniif deebii kennuuf jechuuf hawaasaaf ibsa godhachuudhaaf jira. Namoonni immoo nyaata hanga kana nyaatan guyyatti kiiloo 3 yoo nyaatu garuutu immoo baatitti maal nyaatuun taatee taa'amaadhaa jiru. Itoophiyaan fi rakkina nyaataa waan himachaadhaa jirtuufis isaaf akkasuma naannoo Oromiyaa keessa jiraatamoo namni kun eessatti jiraatudha. Naannoon Oromiyaa kan beelaan dhumtee namni kadhaa irra jiru biratti haala kanaan nyaata namni 10 nyaatu kophaa isaa wayita nyaatu. Beelaan biyya kan fixaa jiru kana kanaati to'annoo seeraa jala kaaniif oolu jechuun Itoophiyaan iyyannaa kaaniif hawaasni akka gara mootummaatti iyyatuufis beeksisanii jiran. Garuutu immoo guyyaa dheengaddaa oduun gara keessaatiin nu dhaqqabe. Nama nyaata ifirra qochiisee jiru muummichi ministeera Itoophiyaadhaa miti biyya biraati jechuun yaaddeessanii jiran. Namoota hedduun nyaata akkaan nyaatanii jiran hundinuu nyaata ofirraa kan xiqqeesse yoo ta'u kun immoo nyaata isaa bira kutee fi qaccee isaa baafee wayita nyaachuu jirutti hawaasa hedduu yaaddeesseeti jira. Kun taatee ajaa'ibaati jedhama.